beekamutti jechuudha. Guyyaa dhaloota nabiyyi keenyaati sallallahu alaihi wasallam. Guyyaa gaafa sanaa guyyaa gaafa dukkanni ifatti jijjiiramedha. Guyyaa gaafa gammachuuti jechuudha. Kanaaf jennaan akkuma moolinni kun gammachuu isaaniitiin jechuudha gaafa sana kabajame sanumaan amma itti ufame sana keessa jiin isaan dhalatan jechuudha Rabiul Awwal jedhama gaafa guyyaa 12ffaa jechuudha. Guyyaa kabajamaadha. Ji'a Rabiul Awwal jedhama. Ji'a Rabiul Awwal kana gaafa 12 irraa jalqabee ni kabajama. Tokkoffaa wanni kabajaniin nyaachisuudha. Kan nyaatu hiyyeeyyii garagaraati. Qarqaarsallee of keessaa qaba. Mawlida jechuun bu'uurri isaa ka'umsi isaa dhaloota nabiyyiiti jechuudha akka islaama biratti beekamutti. Mawlidachaan guyyaa nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itti dhalata jechuudha. Guyyaa sana immoo hin akka barraa hin guddifannaa guyyaa gammachuudhaa jenna. Lammata immoo guyyaa har'aa guyyaa sana dhalatan kana keessatti masaakinochi hundumaa walitti qabnee gammachuu goone sadaqaa goone guyyaa nyaachifnudha. Guyyaa sadaqaadha. Guyyaa nabiyyiin dhalatan guyyaa sadaqaadha. Guyyaa sana keessatti miskiinota walitti qabnee hundumaa walitti qabnee nyaachisnee obaasna. Guyyaa isaan gammachuu kana gammachuu kanumaan dabarsina. Waa'ee wal gargaarsaa irratti wal gargaarsa waanuma jirudha. Alhamdulillah Islaamnaanis immoo waan baay'ee of keessaa qaba. Islaamnaa jechuun tokkoffaan amantii ofii sirriitti gadi jabeessanii qabachuu. Islaamnaan waan hundumaa keessatti of qabatee wal qabatee walii wajjiniin jiraachuu, yatiimota gargaaruu, harka qalleeyyii gargaaruu kana fa'aa of keessaa qaba. Islaamnaan tokkoffaan Rabbiif sagadu maal akka sagaddu maal akka ittiin sagaddu achi keessatti qabattee jiraachuudha. Islaamnaan kana of keessatti qaba. Amma jiru amma warri deeggaramanu hundinuyyuu akka ollaa isaatiin akka beekamtiitiin akka wal beekanu ammuma walirra caalanu ollaa isaaniitii qabanii wal gargaaruu jechuudha. Namoota harka qalleeyyii akka gargaaramu taasisuu, naannoo nyaachisaatitti waamanii nyaachisuu, ka karaa irra jirullee waamanii nyaachisuu, ka dhufuu dides achitti itti hirachuu itti hiruu kanaan beekamaa guyyaa nyaachisaatii, guyyaa quufaatii, guyyaa ka beela'e nyaatu, ka foon nyaachuu hin dandeenye foon nyaatu, ka buddeena nyaachuu hin dandeenye buddeena argatu, guyyaa quufatii, guyyaa gammachuutii akkanatti beekama. Quraanni immoo akka jedhu innama sadaqaatu lilfuqaraa'i wal masaakiin jedha. Sadaqaan jechaan laatamuu fedha warra hin qabneefidha jedha. Warra qabuuf utuu hin ta'in warra hin qabneef laatamaa jedha. Kanaaf guyyaa gaafa sanaa guyyaa warra hin qabneef laatamee gammachiisnudha jechuudha. Guyyaa sana baay'isanii gammadu baay'isnee gammanna unis guyyaa sana sadaquun gaafa sanaaf bareeda. Warreen karaarra ta'anis karaarraa fuudhee birrii 5 ta'u birrii 6 ta'u birrii 7 ta'u laadhee fi keessa kootti godhee tolaa jechuudha. Nan gammada keessa kootti. Keessi koo baay'ee ni tola. Islaamnaan kana of keessatti qabata. Gaafa ayyaanaa ollaadhaa warra hin qabne an qaba yoo ta'e waan an qabu sanaan inni hiyyeessa sana ofitti waamee ollaa koos warra ollaa koo ala ta'es walitti fidee wajjin ayyaana sana ba'achuudha. Inni nuti amma fakkeenyaaf gargaaramu amma ofii qabu irraa waan isarra afu yoo ta'e deebi'ee illee inni illee nama isaan gadiitti gargaaraa jechuudha. Kanaaf jennaan kan keenya amantaan kan keenya wal gargaaruu irratti hin qabu jedhee isa qusatee tasa dhiisu hin ta'in amma qabuun wal deeggaruu wal bira dhaabbachuun kun akka amantii qofatti hin ta'in akka aadaati jechuudha. Quraanni inni maanu kana bira darbee
qabeenyi ati qabdu ana sitti kenni hiyyeessaaf kenni abbaan qabeenyaa akka quraanatitti harka 10 keessaa harka tokko afuritti hiree harka tokko hiyyeessaa kennuu qaba qabeenyi isaa keessaa miliyoona keessallee akkasitti baasa dirqama guddaa irra kaa'e haqa keetimii hiyyeessaaf kennuu qabdaa hiyyeessaaf hiruu qabdaa harka 10 bakka afuritti hirtee harka 10 san harka tokkocha san rubu 10 jedhama akkasitti hiyyeessaaf hira suni qulqulleessituu horii isaati yoo kan irraan baasin itti gaafatama rabbi quraanni kana isa giddaayyuu isa dirqaayyuu akka hiyyeessa qabeenyi isaa kanarraa waggaatti hiruuf መጀመሪያ ወረ ሆላፊስ ይዋምኔ እኛችን አይነ ባሳን ገማን ሰደፋንም ማለ ምስኪኑ ተወራን ቀምን እንደማ ዲድመ ከሰው አደመን ካን ወራ ማልጀረ ብለደ ደንዶ መደደን ታን ጅራታን ካና ወልቲ ቀብነ እኛችን ነው ባሳን ያጋፈሰና ሰደፋንም ኤኝ ዩታናን ጋዩ ያስና አርገና ክርስቲያን መስሎ እንጂ እንደማ ያቺ እንቱ ገመደ ገለጋፈሰ ወንድሞ አረከራራ ወራ ኤኝዩን ቀቡ ካዴማ ካንስቻ ታስታው ስቻ አሲኖ ለጋልደ አቺ ደሙንዱማ ካናኛ ጀኖ ባን ጉያ ጋስና ጉያ ገመቹ ፈኪኛፍማ ወሬኒ men waluma wajjinini ayyaana sana ba'achuudha gaafa ayyaana sana wajjin baanu ayyaanni sunis bareedaa ta'a rabbiinis ni jaallata oolmaan suni oolmaa bareedaa ta'a jechuudha baay'ee waa addas namatti jiru qaniin ayyaana jechuudha fakkeenyaaf waa tokko qalamee jedhe fakkeenyaaf warra ollaa warra waan qabne ituu irraan baafamin manatti hin galu jechuudha harki lamallee yoo manatti gale harki tokko immoo ollaadhaaf kenname jechuudha isa manatti fudhatee galillee eega bilcheessee keellee waamee nyaachise jechuudha nama kara deemaa jechuudha inni immoo ollaatee immoo manatti dhaqaaf jechuudha dheedhiin isa ta'u bilchaataan isa ta'u yoo kara deemaa itti waa kenni hin hongesin harka qullaa duwwaan deebisini jedheetiniin qur'aana fi nabiyyi Muhammad alayhi salaatu wassalaam akkanatti rabbillee hiyyeessan hongesinaa jedhee nyaachisaa jedhee obaasaa jedhee dirqama irratti godhe akka qur'aanatitti illee akka nabiyyiititti illee iddoo guddaa qabaa hiyyeessan nyaachisuun wanni rabbi irraa argatan illee darajaan sadarkaan cimaadha boruuf guyyaa agartee akhiraa jedhama guyyaa du'aniifillee mindaa guddaa kan rabbi biraa itti argattu ar'a hiyyeessa gargaaru ar'a hiyyeessa nyaachisu dhabaa agarteetiin hin gammachiisu uffisu nyaachisu kana jedha shari'aan akka qur'aan illee kanatti isaan gorsa kanuma waan toltu hojjedha tola oolaa addunyaa tanarraa deema waan gaarii hojjedha addunyaa tanarraa deema malee deemuun hin hafu waan gaarii hojjedha addunyaa kanarraa darbaa jedhee akka kanatti jajjabeesse aayaata agartee hunda keessatti waan kana irra deddeebi'ee jajjabeessa jechuudha. Gaafa ayyaana yoo qalatte wanta qalatte sana dirshaa ofiiseetii namaafis kaffaltee ofii keetis keessite gaafa kaffalte sana kentuu fi innis gaafa fudhatee jedhu atis gaafa kenniteef jettu
lamman isaanii wal qixxeetti walii wajjin gammadanii jiraatu jechuudha. Walii wajjin nama itti tolaa jechuudha. Quraanni egaa amma jecha rabbiiti miti. Amma fakkeenyaaf jechi rabbii kun maal jedha quraana isaa keessatti yaa warra natti amantanii ani isinii kenneen ture waan ta'eef waan inni isinii kenne kanarraa deebisaati naaf kennaa. Naaf kennaa inni jedhu immoo rakkataa isaati jechuudha. Amma nam tokko sooressa gaafa jedhamu sooressummaa isaa sun isa qofaaf kenname tun ta'e amaanaat irra kaa'an. Amaanaa nama danuu baadhatee jira. Fakkeenyaaf har'a kadheen jira. Fakkeenyaaf abbaa qabeenyaa kun amaanaan kootis harka jira jechuudha. Yoon dhaqee kadhattuu ta'ee fudhachuu tun dhaqeen naa kenni narra kadheeyoon jedhee amaanaa baadhatee jira waan ta'eef waan rabbi isaa kenne sanarraa deebisee kennuun isaaf haqa jechuudha. Garuu nam tokko tokko immoo akka dogongoraatti ilaala. Fedhu fedha isaa. Yoo dide immoo kan isaatii dhowwachuu waan akkasiitti ilaala. Garuu rabbiin quraanaan qabatama isaatiin waan isinii kennarraa deebisaati anaaf kennaa. Kanaaf jennaan waa'ee wal deeggaruu irratti jechuudha. Ammallee rabbiin quraana isaa keessatti akkaataa inni itti ibsu jechuudha. Ammas immoo namtichi kenne immoo tokko kenne 10 argata. Tokko amma fakkeenyaaf namtichi birrii tokko kennate fakkeenyaaf dachaa 10 argata. Inni kennu immoo ituu harka isa kennuu irra hin ga'in harka rabbii irra ga'a. Ummata hin beekne barsiisuu irratti ummata waan kana hin beekne yaadachiisuu irratti rabbi irraa waan guddaa argata. Ajrii jedhama. Mindaa guddaa kana hin jedhamne rabbi isaa irraa argata. Karii isaa ittiin jannata galu. Jannata rabbii jalqaba malee dhumiinsa hin qabne kana maaliin argata? Agartee barsiisee wallaala irraa baasee karaa rabbii kanatti isa qajeelchee boru kana argatta. Kuni ammoortuu yoo rabbii kana gabbaruu diddee rabbii kana agarteetiin tola hojjechuu didde adabni isaa kana jedhee warri himu kuni rabbi biraa waan guddaa argata. Yoo beekeetiin waan rabbii kana beekeetiin barsiisuu dhabe rabbi birattuu itti gaafatama. Dirqama qaba gara tokko rabbi biraa. Lugaama jahannamiin isa loggomama jedha guyyaa qiyaamaa lugaama jahannamiin isa lugaaman jedha. Maaliif waan rabbi isa beeksise kana gahuu qaba kan beekne. Dirqama isaati gara tokko rabbi irrallee waa argata. Waan kana lamaan qabaa. Kana lamaan argachuuf agartee inni illee rabbi biraa wanni himuuf kanaafi jedha. Amma gaafa ayyaana keenyaas masjiida keessatti dabarsina. Masjiida kana immoo eenyutu jira? Rakkataatu jira. Kara deemaan kan bakka buluu hin qabne jechuudha. Fakkeenyaaf daa'ima qabattee kana uffata waan arge ilmoo isiitiif hin qabne jechuudha. Wal gargaaruu keessattis namoota gargaaramuu qabanuu inni gargaaruu qabus asumatti wal argaa jechuudha waan jedhe. Rabboon nutti himee innama sadaqaatu yaa Rabbi. Guyyaan qorraa kun sadaqaan laatamuuf yaa Rabbi. Warra masaakiinaaf yoo yaachisanii na biraa immoo miindaa argattu. Miindaa jechaan ajrii jechaadha. Guddina jechaadha Rabbi biratti. Kanaaf gaafa sana sadaqnaa jechaadha. Kunis akka warra hundumaa walitti himna. Warra akka kanaa hin hojjenne bamuluudhaani isinis immoo sadaqaati biyya barsiisaati gammachuu kana biyyatti